Nama nagaa buusu ta'uudhaaf waadaa galuudhaan baatii amajjii keessa aangoo marsaa lammataa kan fudhatan Doonaald Tiraamp Ameerikaa wal dhabdee Israa'elii fi Iraan jidduu galchuuf tarkaanfii falmisiisaa fudhatanii erga aangootti dhufanii as baha giddu galeessaa keessatti nagaa buusuu irraa fagaataa kan dhufan Tiraamp amma ammoo naannicha gara waraana cimaa Ameerikaan keessatti hirmaattuu taateetti oofaa jiru. Tiraamp humnoota Ameerikaa dhaabbilee gabbisa niwukileeraa Iraan sadii irratti haleellaa raawwachiisanii karaa miidiyaa hawaasaa isaaniitiin erga beeksisanii sa'aatii muraasaan booda haasaa karaa TV'n dabarsaniin duulichi milkaa'ina dinqisiisaa argamsiiseera jechuun ibsaniiru. Tarkaanfiin kun Iraan akka abbaa qabeenyaa meeshaa waraanaa niwukileeraa hin taane gochuun nagaa waaraatiif akka banu Tiraamp abdii isaanii ibsaniiru. Iraan gama isheetiin haleellaan dhaabbata niwukileeraa Foordoo baay'ee icciitiin eegamu irratti raawwatame baay'ee gadaanaa akka ta'e dubbatteerti. Dhugaan gama kaaniin akka jiru ammatti addan baane. Tiraamp itti aanaa pireezidaantii JD Vance, ministeera dhimma alaa Marco Rubio fi ministeera raayyaa ittisa biyyaa Pete Hegseth'n dabalamuun haasaa taasisaniin Iraan sagantaa niwukileeraa ishee kan hin dhiifne yoo ta'e gara fuulduraatti haleellaawwan baay'ee ciccimoo ta'an mudachuu akka danda'us akeekkachiisaniiru. Xiyyeeffannaawwan haleellaa dhiifne baay'eetu jiru kan jedhan Tiraamp Ameerikaan iddoowwan kanneen irratti haleellaa saffisaa sirrii fi ga'umsa kan qabu akka raawwattu dubbataniiru. Tiraamp doorsisa kana dhageessisanis waraanni Ameerikaa waraana Iraan keessatti hirmaachaa akka itti fufu gochuun Ameerikaa naannichaa fi addunyaadhaa gara haala badaatti kan geessu akka ta'e himamaa jira. Barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guteeres bahii giddugalaa yeroo ammaas naannoo fiixee irratti argamuudha jechuun Ameerikaan walitti bu'insicha hammeessuuf murteessuun ishee maraamartoo wal dhabdee fiduu akka danda'u akeekkachiisanii. Ayatollah Ali Khamenei akkuma dhaadatanitti Iraan haleellaa raawwatameef deebii kan kennitu yoo ta'e Ameerikaan ammoo isaaf deebii kennuudhaaf dirqamuu dandeessi.